Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Shama akkam jirtu daawwattoota Meelbaa HD ani obsaadha. Meelbaa HD irraa nagaa isin gaafachaa. Har'a immoo viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoon kun immoo maal jettanii warri silkii keessanis fayyadamtanii warri PCs kompiitara garaagaraa deeskitooppiidhaanis warri fayyadamtanii isiniif hojjetaa weebsaayitii tokkoon isin barsiisarra. Weebsaayitiin kun maal jettanii fiilmii firii ilaaluus ta'ee daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Maqaan weebsaayitii kanaa akkanas bukkeetti isinii kaa'u kana Goojaaraa Muuviis jettanii sarchi gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitiin kun kan isin fayyaduu fi fiilmiiwwan garaagaraa akka barbaaddan fiilmii barbaaddan ilaaluu dandeessu. Firiidhaa sayyuu kaffaltii tokko hin qabu jechuudha. Akka kana malees fiilmii barbaaddan buufachuu dandeessu jechuudha. Sababiin isaa weebsaayitiin kun yeroo baay'ee yuutuubiirra gaafa kan inni barbaachisaa ta'e weebsaayitiin kun yuutuubiirra gaafa fiilmii sarchi gootanii fiilmii feekii isinii fidaa yeroo baay'ee akkasitti shawwadamna. Kun garuu weebsaayitii kanarra galtanii fiilmii barbaaddan sarchi gootanii isinii fiduu danda'a. Kunoo amma fakkeenyaaf weebsaayitii keessa jalqaba irratti argitan kanadha. Kunoo laala. Fiilmiin kun akkuma argitan weebsaayitiin kun fiilmii baay'ee nuu fideera. Fakkeenyaaf skii muuviis keessa gallaa fiilmii guyyaa muraasa ba'an fiilmoliin kun Sonic 2 kunis haaraadha. Yeroo dhiyootti ba'e lammattuu isaa ba'e. Kuni fiilmiiwwan baay'ee haaraa ta'an warra laatestii ta'an isinii fida. Poopulaarii qaba. Waan barbaadan qaba. Fakkeenyaaf fiilmiiwwan siireesii qaba. Fiilmiiwwan siireesiis kunoo as weebsaayitii kanarratti tola argatu. Waan hundumtisaa firiidha kan inni namatti tolu immoo. Fakkeenyaaf siireesii kana keessa gallee fiilmii barbaaddan fakkeenya tokko fudhadhee isin agarsiisee fiilmii jaallatamaa fiilmii Into for example kunoo akkuma argaa jirtanii Into the Badlandis ofiisaanuu fidee 2015 fiilmiin kun garuu baay'ee jaallattu hundumti keessan. Kunoo siizinii isaa tokkoon hundumaan ishee qaba. Siizinii 9 kaasee asii ol qaba. Kunoo tokko kaastanii hundumaan isaa amma paartii 16 irra gahee dhaabbate fiilmiin kun. Fiilmii hawwiidhaan eegamaa ture hundi keenya eegnudha. Kunoo fiilmiin kun weebsaayitii kanarra firii akka barbaaddan ilaaluu dandeessu. Kana malees fiilmii paartii garaagaraa akkasumas fiilmii qeenxee garaagaraa weebsaayitii kanarraa firii argachuu dandeessu jechuudha. Ilaaluus ta'e daawunlood gootanii warri mana fiilmii qabdanis itti fayyadamuu dandeessu. Buustanii mana fiilmiitti ijoorroon isin hafa. Fiilmii firii asirratti argattu wanta ta'eef fiilmii asirratti ilaaluus ta'e akka barbaaddan buufachuu dandeessu. Warri silkii qabdanis isinii hojjetaa kuni fakkeenyaaf fiilmii tokko bannee ilaallu. Fakkeenyaaf fiilmii Sonic 2 kana ilaalla. Daayirektarii isaa isinii fidaa. Waan hundumaa isaa isinii fida. Waa'ee fiilmii kana waan jiran hundumaa isaas bukkeetti isinii kaa'eera. Kaastii isaanii eenyu akka fiilmicha hojjetee eenyu akka barreesse garaa waan infoormeeshinii fiilmichaa guutummaa guutuutti isinii fida. Akkasumas fiilmii kana bantanii ilaaluu dandeessu. Maastaawoqiyaan garaagaraa dhufuu isaa danda'a. Seeks gootanii ilaaluu dandeessu. Amma intarneetiin bukkee jiru xiqqoo ishee spiidiin qabuufidha. Kana piree gootanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas daawunlood gootanii moobaayilii keessan kompiitara keessan irratti offlaayinii irra teessanii ilaaluu dandeessu. Yoo onlaayinii irratti ilaala jettanis kunoo fayyadee jira. Asuma irra teessanii ilaaluu dandeessu. Buusuun isaas spiidiin isaas baay'ee guddaadha. Daawunlood gochuun askii walumaan ilaallu. Warri amma yoona laayik hin godhin jirtan immoo viidiyoo kana laayik godhaa. Warri maatii keenya yuutuubii keenyaafis haaraa taatanii maatii sabskiraayib gochuun maatii kanatti dabalamaa jenna. YouTube chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan teeknooloojii garaagaraa
barsiisa yuutuubii, barsiisa viidiyoo ediitingii, footoo ediitingii garaagaraa waan barbaadan odeeffannoowwan teekinooloojii laatest yookiin haaraa ta'an garaagaraa argachuu dandeessu. Kana argachuuf immoo ammuma maaliddoo sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'an jedha. Amma akkuma argaa jirtan fiilmiin keenya jalqabeera. Oriijinaal fiilmii jalqabeera. Sonic 2 fiilmii kana akka barbaadan ilaaluu dandeessu onlaayinii irra teessanii. Yoo fedha keessan ta'e immoo as naannoo kanatti argaa jirtu ta'e yaada. Warra silkii keessaniin fayyadamtanii as bukkeetti ishee tuqaa 3 kanatti buutuu jechuudha. Tuqaa 3tti gaafa buutanii waan biraa create accountii maal gaafatu waan baay'ee waan free ta'edha. Websaayitiin kuni daawunlood gochuu duwwaadha jechuudha. Akkuma argatanii haala nama gammachiisuun viidiyoon keenya kunoo daawunlood ta'uu jalqabeera. Kunoo akkuma argitanii 0.2dha. Intarneetiin bukkee jira kun immoo malee dafee fixa jechuudha. Kana malees viidiyoo kan biraas buusaan ture silaa kanaafidha. Kana kaansilan godha. Kunoo meegaabaatii 400 eegeera. Akka kanatti buustanii yoo barbaadan irra deemsistanii ilaaluu dandeessu. Akka isinitti toletti ilaaluu dandeessu. Viidiyoon keenya irraa kanuma ture. YouTube chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii kanatti dabalamaan jedha. Nagaatti.